Social media kanarratti deematii jirtu kuni jireenya akkuma jirtu duutillee jirti akkuma fayyaan jiru dhibeen illee jira. Maali yoo jettan akkuma argaa jirtan kana obboleettii keenya ganni ooroo namni hin beekne hin jiru. Keessattuu ijoollee mana madaamii keessatti baay'ee dararri guddaa qaban keessaa kan sagalee taatee fi yoo isaan qarshii tikkeettii irra yoo dhaban kan kaffalee fi galchuu ishee keessaa nama tokkodha. Maarree ishiin akkuma nama kamiyyuu Joordaan ta'uu fi dinnaan karaa Dubaay deemtee Dubaay immoo haala intaane keessatti yeroo qormaanni irra deddeebi'ee ishii qoraatii jiru ni argitu. Akkuma nama kamiyyuu ishiidhaa hojjetatee waa harkitti qabadheetii jireenya koon gaggeessa jettee gaafa jireenya ishii eegaltu wantoonni intaane ishii mudataniitii jiru jechuudha. Yeroo darbes argitaniitii jirtu. Manni ishii jalaa gubateetii jira. Mana ishii irratti immoo namoonni miidiyaa kanarraayyuu afuura nama naqu jechuudha. Nagaarree isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoo yaa ashamaa harka fuuni jira jirtu isiniin jecha. Egaa akkuma jalqaba argitan kanatti ganni ooroo namni wallaaltan hin jiran. Namni keenya afuura nama naqee gaafa fayyaa qabdu afuura si naqa jechuudha. Gaafa immoo xiqqoo dhukkubsatte maaloo gargaara maalidha jedha. Ajandaa kaafata jechuudha. Namni keenya ajandaa barbaaddata. Obboleettiin keenya kun shamarree cimtuu fi shamarree obboloota ishii mana madaamii keessatti rakkatan akkasuma daandiirratti gataman namoota biyya galchaa turteedha jechuudha. Waraqaa eenyummaa qabaattee osoo hin taane akkuma kiyyaaf kan keessan mana madaamii keessa teessee ijoollota mana madaamii keessatti rakkatan baay'ee isaanii baastetii jirti. Har'a maarree gargaarsa gaafa gargaartee yeroo tokko immoo Waaqayyo jedhee maaliif na dhibe hin jedha Waaqayyoon. Kana kan dhibees namarra godhu Waaqayyoodha waan na ta'eef hundumaa tamasgeen jechaa fudhachaatii jechuudha. Har'ammoo asirratti obboleettiin keenya gargaarsa guddaa barbaadde duratti gaafa fayyaa qabdu gaafa hojjettee argattu akka nama kamittuu obboleeyyan keenya gargaaraatii jirti. Har'a garuu gargaarsa nurraa barbaadde jechuudha. Maaliif taanaan borulee fayyitee kaatee hojjettee obboloota koo mana madaamitu na gargaare jettee fayyaa ishiitti deebitee hojii ishiitti irra deebitee akkuma kanaan dura nama gargaartu sana har'allee fayyitee nama gargaaruutii dandeessi jechuudha. Namni karaa waan ta'u hin beekan inni dhukkubsatan maaliif nu dhukkubeen jedhan karaa dhukkubni ittiin nama mudatu hin beekan jechuudha. Kinoo torbee darbe ajandaa ishirraa haasa'aatii turan. Torbee kana immoo gaafa dhukkubsattee hafuura baasurree dadhabdee saarjarii ta'uu qabdi jedhan kun baay'ee tokko nama dhagahama jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhagahama. Maaloo na dhiisa haadha kootiif ani hin hojjenne taanaan haadha kootiif namni dawaa bitu hin jiru jettee yeroo dubbachaatii jirtu argitaniitii jirtu jechuudha. Kanaafuu hundi keenya warri isheerratti duulaa turre sunis duulumaan maaliif barbaachise? Asirratti immoo waanan jedhu keessaa ijoolleen tokko walitti bu'iinsi inuma jira jechuudha. Haati fi ilmoonuu inuma walitti buuti. Maaliif yaada walii hubachuudhaan wantan ani jedhe sana karaa ammeenyummaatti fudhachuudhaan yaada walii galuu dhabuudhaan namni inuma walitti bu'a jechuudha. Supheenuu walitti buuti. Gannii fi tigisti walitti bu'aniitii jiru. Har'a garuu waa'ee gannii dubbachuu dhiistanii waa'ee walitti bu'iinsa nyaatamtee situ akkas godhee situ akkana godhee dhiisati. Obboleettii keenya yaallannee daftee fayyitee fayyaa ishiitti deebitee akka jireenya ishii adeemsifattu gargaarsi namaa hanga dhumaatti namaaf hin ta'u jechuudha. Obboleettii keenya kana waan qabnuun maaliif birrii shan hin taane waan qabnu kanaan bira dhaabbannee daftee akka fayyummaa ishiitti deebitu hundi keenyayyuu gatii obbolummaa keenyaa abaanu nutis waan taanu hin beeknu. Akkuma kiyyaaf kan keessan kaleessa fayyaa jirti. Kaleessa otoo faarfachaa jirtu TikTokii gubbaarraa guyyaa lammataatti immoo waan ta'e kan miidiyaa kanarratti argine jechuudha. Yeroo jalqabaa soba natti fakkaate iyyuu cirraashuma soba natti fakkaate malee dhugaa natti fakkaanne. Gaafa irra deddeebi'ee viidiyoon gallakkifamaa deemu in argita gaafa dirqama otoo hin taane giddi keessi fudhachiisa akka dhugaa ta'e jechuudha. Kanaafuu warri walirratti duultan irree tokkoffaa hiriyaa wajjiniin nyaattanii wajjiniin dhugdan yoo walitti buutan wanta garaa walitti himattassan gonkumaa gadi baastanii miidiyaa irratti hin dubbatina. Miidiyaan kun jechuun miidiyaa nama adda bittinneessu malee miidiyaa nama irratti nama wal araarsu miti. Kanaafuu yoo waan irratti walir dhabdan sana teessanii ofii keessaniin mariidhaan hiikama malee arrabsoodhaan miti kan hiikamu. Kanaafuu obboleettii keenya ganni biraa dhaabbannuun isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo viidiyoo kana jaallattan share like gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila koo hin taane koottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Turtii gaarii.